jaallatanis jibbitanis an dhugaa dubbachuun dhiisu jechuun marwaan. Oromoo wajjin inni lafa haa fiduu jarri immoo horiidhaa fi mashiinii ittiin hojjetan haa fidanii bu'aa isaa tirfee argatan jedhan hin ta'uu jedhaniitu Oromoo buqqisan. Har'a Oromoon buqqeessu neesseera karaarra jira ijoolleen Oromoo karaarra bulti dhaqa boolee Mikaayilii ilaalaa as kunoo jammoo kana gadi bu'aa ilaalaa iji isaaniin arguu kana beekaadha. Akka nuyi bannu barbaadu abadan areeroo boosaroo himeera hin citu hin ciccittaa hin badu hin babbaddaa babbaddaan farsoo dhuddii badiin biddeena nyaatti badii ga'ee beekee walii wallaaluu didaa'e. Areeroo boosaroo Oromoon hin citan jenne hin citu weede. Oromoon hin badan jenne hin badu weede. Oromoon hin citu hin badu ofumaatu dhamaatanii aannan dhadhaaba'uu hin qabne raasaa jirtanii jedhaatti maa. Oromoon lafa duwwaa miti kan inni dhabe arraba ittiin miidhaa isaa himatu illee hin dhabe. Hin beeytu amma OMN dhuguma propaganda kuno karaa Somaalee nuyi afaan Oromoo reediyoo dubbatu dura Moqaadishoo irraa dhageenye. Haile Sillaaseen kan inni afaan Oromootiin Harargee irratti faraqaa afaan gaallaa jedhanii calqabanii fi propaganda Somaalee ittiin dhowwuudhaaf calqaban malee Oromoodhaaf dhimmamanii miti. Dargiin yeroo dura dhufe Oromoo wanni inni gaafate waa'ee lafaati. Lafti kan Oromoo haa ta'uu, lafti kan abbaa lafaa haa ta'uu gaafate. Isaanoo maal godhan? Lafti kan mootummaatii jedhan. Mootummaa sanatti kan Oromooti. Argitanii beektu mootummaa Oromoo Itoophiyaa keessatti hin jiru. Takkaan argine yan. Kanaaf iyyuu Oromoon hirribaa ka'eera. Abadan Oromoon deebi'ee hin rafu. Hamma bilisummaan milkooftutti Oromoon deebi'ee hin rafu. Kana warri nu jaallatanis warri nu jibbanis quba qabaachuu qabu. Wallaansoon nuyi goonu wallaansoon lafaati kana quba qabaadha. Uummata Oromoo ijaaruudhaaf qilleensa keessatti ijaarraa yoo lafi hin jiru ta'e. Oromoo uummata kan ijaaran lafa irratti malee qilleensa irratti miti. Lafa hundumaa fudhatanii fixanii lakkii sinaqaa qilleensa irratti ijaaramaa yoo nuun jedhan hin ta'u. Qilleensa irratti nama ijaaramellee arginee hin beeknu. Kana quba qabaachuu qabdu. Biyyi kun lafti kun dachiin Oromiyaa yoo Oromoodhaaf hin taatu taate abadan alagaadhaafis hin taatu kana quba qabaadhaa.